Akkam jirtu hordoftoota. Egaa barattoonni nagaa jirtu? Alhamdulillah sagantaa birootiin har'as walitti deebinee jirra. Mata duree haarawaa 2.1 ka jedhu jalatti square rootota lakkoofsota raashinaalii ka jedhu waliin ilaalla. Barumsa darbe keessatti akkaataa lakkoofsi tokko ofii isaatiin baay'atee square taasisu barattee jirtu. Amma immoo galagaltoo qoyyaba lakkoofsa square kan ta'e square root akkaataa kamiin akka barbaaddu baratta jedha. Gocha 2.2 hirmaattota dhibbaa keessaa hirmaataan mataa isaatiin baay'atee dhibba kennu isa kan mataa isaatiin. Fakkeenyaaf hirmaattonni dhibbaa 1, 2, 5 jedha itti fufu. Haa ta'u garuu kan mataa isaatiin baay'atee dhibba kennu 10. 10 baay'isuu 10 dhibba ta'a qixa ta'a 100. Hiikoo 2.3 mee yaan irra guddaa yookiin walqixa xaa irra guddaa yookiin walqixa 0 haa ta'u. Hiikoo 2.3 mee yaan irra guddaa yookiin walqixa 0 fi xaan irra guddaa yookiin walqixa 0 haa ta'u. Yoo yaan square lakkoofsa xaa ta'e jechuunis xaa square qixa ta'aa yaa yoo ta'e xaan square root yaa jedhama. Kunis mallattoo xaan qixa ta'aa square root yaatiin barreeffama. Mallattoon tun ammoo mallattoo raadikaalii jedhamti. Yaan raadikaandii jedhamti. Yoo xaan irra guddaa yookiin walqixa 0 ta'e xaan walqixa yookiin irra guddaa 0 yoo ta'e xaa square achi keessatti jechuun xaa jechuudha yoo ba'u. Fakkeenya 6 raadikaala jalatti dhibba qabna. Under raadikaal kana jechuun 10 baay'isuu 10 under raadikaal kun yoo as keessaa bahuu 10 ta'a. Wanni beekamuu qabu tokko kitaabarra hin jiru. Mallattoon tun gatiin isii fakkeenyaaf xaa under raadikaal xaa jechuun xaa to the power tokko irra lammaffaa jechuudha. Wantana sammuutti qabadha. Xaa square under raadikaala jira jechuun xaa square goonee isii tana tokko lammaffaa kana gaafa itti daballe maal ta'a? Tokko lammaffaa goone xaa paaworii 2 irra 2 qixa ta'a. Xaa paaworii 1 jechuun xaa jechuudha. Kanaaf gatiin isaa raadikaala jalaa xaa square yoo ba'u xaa ta'ee jechuudha. Hunda isaa haala kanaan dalaguu ni dandeettanii. Fakkeenya 16 jechuun 4 square jechuudha. 4 square achi keessaa yoo ba'u 4 ta'a. Kitaaba irra jiru hunduu barreeffamee jira. Isuma tartiiban hubachuu yookiin hordofuu barbaachisaa. Fuula 55ffaarra geennee jirra. Hubadhu. Gatiin square root negatiivii hin ta'u. Gatiin square root yoomumaa negatiivii ta'uu hin danda'u. 16 akkatti barreessuu hin dandeenyu. Yoomuu negatiivii ta'uu hin danda'u. Kana jechuun
lakkoofsi raadikaala keessa galu mataa ofiitiin baay'atee achi keessa galuu qaba. Negatiiva 4 baay'isa negatiivi 4 yoo ta'e 16 ta'a. Poozitiivii 4 baay'isuu poozitiivii 4 16 ta'a. Negatiiva 4 baay'isuu 4 negatiiva 16 ta'a. Garuu lakkoofsi kun wal fakkaataa miti. Negatiiva 4 wal qixan ta'u 4. Sababa saniif raadikaala keessa raadikaala square keessa negatiivni galuu hin danda'u jedhama. Fakkeenya kitaaba irratti kaa'e kana ilaaluun ni danda'ama. Fakkeenya kanarratti dogoggorrii kitaabni wayii kaa'ee ni jira. Fakkeenya isa waliin ilaalla. 25 qixa ta'a negatiiva 5 yookiin 5 hin ta'u jedhu. Kun akkas ta'uu hin danda'u. Sababni isaa negatiiva 5 square gochuu isaati paawarii 5 godhe inni qixa ta'a 5 square qixa ta'a 25. Kanas square yoo goote kanas square yoo goote deebi'ee 25 kenna. Karaalee adda addaatiin square rootii lakkoofsa barbaaduun ni danda'ama. Square rootii lakkoofsa square rootota lakkoofsa square sirrii barbaadu lakkoofsicha hirmaattota kophiitiin didiriirsuun barbaaduun ni danda'ama. Fakkeenya 7ffaa kana mee waliin haa ilaallu. Fakkeenya 7ffaa. Hirmaattota kophiitti didiriirsuun kanneen armaan gadii barbaadi jedha. Kitaaba irratti A dalagee jira. B isinii dalagaan. B 400 karaalee kophiitti didiriirsuun hojjedhu jedha. 400 lamaan 200 ammas lamaan 100 ammas lamaan 50 ammas lamaan 25 lamaaniin hiramu sadiin siin hiramu shaniin hirama shaniin shanii ammas shaniin tokko. Kanaafuu lakkoofsa koptii arganne kanniini waliin baay'isnee argachuu hin dandeenye jechuudha. 1 2 3 4 2 paawarii 4 baay'isuu 5 paawarii 2. Eeyyen kana jechuun 2 baay'isuu 2 square baay'isuu 5 square godhuu hin dandeenyu. 4 square baay'isuu 5 square 4 baay'isuu 5 20 square. Kanaaf raadikaala jalatti 20 square dha 20 ta'a jechuudha. Maalidha awwala raadikaala jala 400 qabna. Isii tana irraa baasuudhaan 400 qofa didiriirsine. 400 eega didiriirsinee 2 paawarii 4 baay'isuu 5 paawarii 2 argan. 2 paawarii 4 jechuun 4 paawarii 2 wajjin wal qixa. Sababni isaa 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 2 baay'isuu 2 4 asittis 2 baay'isuu 2 4 2 baay'isuu 2 asitti 4 asittis 2 baay'isuu 2 4. Kanaaf square waan barbaannuuf jechuudha nu 4 square baay'isuu 5 square goone. Eegasii jara lamaan walitti qabannee 4 baay'isuu 5 square goone. Under raadikaalii kenna jala galchina 20 square ta'ee jechuudha. Kanaafuu kuni raadikaala jala yoo ba'u 20 ta'a. Haala kanaan dalagama. Egaa barnoonni har'aa kana fakkaata. Gara Gilgaalaa kallattii Maanceena Gilgaala 2.3 square rootii lakkoofsota armaan gadii barbaadi jedha. Gaafii tokkoffaa square rootii lakkoofsa armaan gadii barbaadi. 529
lakkoofsa qabxiitiin didiriirsuun akkamii argachuu dandeenya? Lakkoofsi kun tokkoof ni hirama, lamaaf hin hiramu, sadiif hin hiramu, shaniif hin hiramu, torbaaf hin hiramu, 11 hin hiramu, 13 hin hiramu, 17 hin hiramu, 19 hin hiramu, 23 ni hiramu. Eeyyan 23 ta'a. Ammallee 23 yoo hirreessa kana 23 square dhibba shanii fi 529 jechuun raadikaala jalatti 23 square jechuudha. Inni ammoo achi keessaa bahu 23 ta'a. Baa 625 inni kun didiriiruu ni danda'a. Eeyyan ni didiriirsina. 625 shaniin ni hirama, 125 ta'a. Ammas shaniin 25 shaniin ammas tokko. Kanaafuu shanii meeqa qabna? 1 2 3 4 5 baay'isuu 5 baay'isuu 5 baay'isuu 5 qixa ta'a 625. Square waan barbaannuuf 5 square baay'isuu 5 square godhuu hin dandeenya. Kana jechuun raadikaala keenya jalatti 25 baay'isuu 25 qixa ta'a 25 ta'a. Kan caa 0.0064 isa kana akkamitti square root jalaa baasna jedha. Isiin as jala akka jirtu beekamaadha 64. Isa kanallee didiriirsuu ni dandeenya jechuudha. 0.0064 lamaan 0.0032 ammas lamaan 0.0016 ammas lamaan 0.008 lamaan 0.004 lamaan 0.002 lamaan ammas lamaan 0.001 tokko lama sadii afur shan jaha. Lama paaworii jaha baay'isuu 0.001. Lama paaworii jaha jechuun 8 square baay'isuu 0.001 jechuudha. Kanaafuu maalidhaaf as biratti akkana goone? Lama baay'isuu lama afur baay'isuu lama 8. Kanaaf as biratti illee 8 baay'isuu 8 square ta'a jechuudha. 8 square baay'isuu lakkoofsa kana deebi'ee isuma san nu kenna. Kanaaf lakkoofsa san keessaa yoo baasnu 0.0064 8 paaworii baay'isuu 0.001 jechuun 0.08 ta'a jechuudha. Egaa walumaa galatti gaafiin tokkoffaan kana fakkaata. Gaafii lammaffaa square rootiin lakkoofsota armaan gadii hirmaattota kopxiitiin didiriirsuun barbaadi jedha. A 81 baay'isuu 100. Isa kana lachuuyyuu gamaa gamanatti waliin baay'isuudha.
lamaan hojjatu sadiin 27 ammas sadiin 9 inni kunis sadiin 3 sadiin 1 sadii baay'isuu sadii jechuun 9 iskuweerii jechuudha. Baay'isuu 100 lamaan 50 ammas lamaan 25 shaniin 5 shaniin 1 baay'isuu 2 iskuweer baay'isuu 5 iskuweer. Sagal iskuweer baay'isuu 2 baay'isuu 5 iskuweer. Kun as keessaa yoo bahu kun 10 taha. 9 baay'isuu 10 qixa ta'a 90. 81 raadikaala jalatti jechuun 9 jechuudha. 9 iskuweerii waan ta'eef raadikaala jalatti 100 jechuun 10 iskuweerii waan ta'eef jalatti 10 taatee baati. Kanaafuu 9 baay'isuu 10 ta'a. Caan maal jetti? 7 baay'isuu 15 baay'isuu 35 baay'isuu 12 hunda isaatu adda addaan diriirsuu qabna. Wanni beekamu qabu raadikaala akka jara jiranidha kunniin jechuun hundi isaaniitu. 7 gara diriirfamuu qabu 7 1 15 3 5 5 1 35 3 hin ta'u 5 5 7 7 1 12 lamaan 6 ammas lamaan 3 3 1 egaa dhiifama akka walitti sin jalaan makamne. Torba baay'isuu 3 baay'isuu 5 baay'isuu 5 baay'isuu 7 baay'isuu 2 iskuweerii baay'isuu 3. Gaafii caa kanarratti kan wal fakkaataa walitti fiduu hin dandeenye. As biraa 7 hin qabna baay'isuu 3 as biraa hin qabna. As biraa 5 takka hin qabna. Ammas achi siinee 5 biroo ni qabna. Achi siinee 7 ni qabna. Achi siinee 2 iskuweerii ni qabna. Ammas san booda 3 qabna. Eeyyeen as biraa takka tana wajji 2 7 iskuweer baay'isuu as biraa 3 as birallee 3 3 iskuweer baay'isuu as biraa 5 as birallee 5 5 iskuweerii baay'isuu 2 duraayyuu baatee jirti 2 addasii barreeffan. Egaa kun maal ta'e? 7 baay'isuu 3 baay'isuu 5 baay'isuu 2 7 baay'isuu 3 21 21 baay'isuu 5 500 500 baay'isuu 2 210. Egaa kana ta'a caan.
gaafii sadaffaatti ceenaa kanneen armaan gadii barbaadi jedha. A raadikaal 0.49 kana jechuun 0.7 baay'isuu 0.7 jechuudha. Kanaafuu as keessaa yoo bahu 0.7 squarein yoo bahu 0.7 ta'a. Baa 0.64 inni kunis yoo bahu 0.8 baay'isuu 0.8 ta'a. Kana jechuun raadikaala keessatti 0.8 square ta'a. 0.8 baan akkasii. Egaa wal fakkaataadha hundi isaatu. Haaluma wal fakkaatuun hojjechuun barbaachisaadha. Egaa sagantaan keenya kana fakkaata. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.